Nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo? Hai nagaa keessanii obboleettiin keessanii Waaqayyo nagaa nu baay'ise. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo yeroo kanaaf sa'aatii kanaan nu gahe bara baraan haa jajamu. Inni haala hundumaa keessatti iyyuu nama hin tuffanne, nama hin ganne, nama hin daganne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu isiniin jedha. Egaa har'aa maal jechuu as baatee naan jechuu dandeessu. Har'aa Waaqa sin kadhachuu, waa sin dhiphisuun as bahe jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii? Obboleettii wayiitu jira. Obboleettii koo tokko guuddanyaa kooti. Biyya Joordaan kana keessa jirti jechuudha. Akkuma koo kana biyya Joordaan keessa jirti. Mucaan kun erga biyyaa baatee reefu hamma waggaa guutti jechuudha. Akkuma koof akkuma keessanii nan jijjiirama jettee maatii ishii gattee daa'ima ishii gattee abbaa warraa ishii illee gattee biyya kana dhufte jechuudha jijjiiramuudhaaf. Biyya kana dhufte akka dhufteen haalli ishiin dhufte bayeessaaf turee fi maatii ishiin bira dhaxxallee yeroo sanitti nama gaarii turanii nama bayeeyyii turanidha jechuudha. Garuu mucaa kana asuma siqa keessa jechuudha. Maatiin ishiin bira galte nama gurguddaadha, umuriidhaan nama deemedha jechuudha. Namni umuriin deeme immoo akkuma daa'imaatii kaa yaadayyuu beektu daa'imman lama jira dhumitiire. Daa'imummaa ganamaa fi kan galgalaa jedhu mitiire akkasiidha kan ishiin bira teessu jechuudha. Baay'ee umurii waan deemtee jirtuu fi galgalaa ganamallee hin ciqicqamti jechuudha. Yeroo ishiin waamtetti yoo ishiin sagalee fudhattee jalaa hawwaatte maanatti iyyitee jettee lolti, maanatti iyyite jettee ni lolti jechuudha. Yoo ishiin immoo sagalee gadi qabattee too hawwaatte maamna jalaa didda jettee lolti jechuudha. Kanumarraan kan ka'e dhawaatuma keessa yeroo sanitti ijoolleen isaanii ishiin waan umuriidhaan deemtee fi obsiyatii omaa miti jedhanii mucayyoo kanatti dudubbatu jechuudha yeroo sanitti jechuudha. Isheenis yeroo kana hubattee fituma obsitee dhiifte jechuudha. Asuma siqii keessa bakka irruma caala diddee naayifattee naa baarte minaamina jettee ijoollee ishiitti gaafa himattu mucaan inni tokko guyyaa tokkoyyuu sadarkaa ishee rukuturra ga'ee waan ta'e ga'e cumaan biirootti eenyu jedhanii biiroodha yeroo isaan gara biirootti si bilbila jedhanii homaa furmaata hin gooneef jechuudha. Yeroo sanitti obsitee uumatuma jirtu waggaa guuttee amma jechuudha. Waggaa guuttee jirtu otuma obsitee keessa jirtu jechuudha. Mucaan kun ammas irra caala jaartittiin baay'uma hitta baase jechuudha. Amalli ishii baay'uma mucaadha ta'uu fi didee jaarrillee akkasuma mucaatti amala jijjiiranii jaartiin ishiitu naayifatte jettiin. Yeroo ishii sagalee fudhattee too waatte jalaa manatti iyyite jettee jetti. Yoo ishiin gadi qabatte na jalaa xirqim jette jettiin. Akkas jettee ijoollee ishiitti himti. Bakka achumaan ijoolleen immoo kan yaadayyuu jarri walirra goru malee nurra goruu halagaarra goruu yaadayyuu mucaa haadharra goruu jammaran jechuudha. Ijoolleen illee jaarsillee jechuudha. Isheen kan duraanii intini jechaanii turan amma ofiisaaniitu as garagaranii mucayyootti garagaran jechuudha. Hundi isaaniiyyuu jechuudha. Achi dheengaddaa gara biiroo geessan jechuudha. Ta'uu fi didee isheenis eenyu jettee gara biirootti ishii geessisanii gaafa biirootti geessanii warri biiroo kunillee maal jedhu mucayyoodhaan lolanii as deebisan jechuudha. Sadarkaan harkutuu ga'an isaanillee jette mucaan kunis ni jedha. Biiroo kana keessa immoo hin baasiin hin jiru. Biiroo kana keessa illee hin baasiin hin jiru jechuudha. Hin baasiin hin jiru akka biyya biraa kana biyya Joordaanii hin baasiin hin jiru. Bakka kaan hin baasii jira. Itoophiyaawwiin illee hin jira jechuudha hin baasii keessa. As keessa garuu jara malee Itoophiyaan hin jiru. Itoophiyaa yoo dhufanii as keessa akka sarraatanyaatti yoo dhufaniin alatti wanta akkasii hin jiru. Wanta akka turgaamii minaaminni kun hin jiru. Turgaamii ishee warra minaan nama laatuu fi warra afaan arabiffaan beenname addisii dhufaniin alatti yoo jiraatan malee wanta akka imbaasii keessa jiraatanii mirga walqixa qabanii suni hin jiru jechuudha biyya kana keessa. Biyya kana keessatti baay'ima tokko mirgaa hin qabnu jechuudha. Mirgi keenya nuuf hin eegamu biyya kana keessatti akka biyya biraatti jechuudha dhugaa dubbachuu fi yoo biiroo dhaqan ijoollee kan dabaddabanii deebisantu jira jechuudha gara biirootti biyya kana keessatti. Dabaddabaniitti mana sanitti deebisu jechuudha. Gaafa gara biiroo dhaqan hundi isaaniiyyuu mucayyoo sanii entini jedhanii
warri biiroo mucayyootti ka'ee gara biiroo gara biyyaatti immoo bilbilaan inni biiroon inni keenyaa inni biyyaa maal godhe jararra goree mucayyoodhaan lole jechuudha. Inni warri biiroo biyyaallee jechuudha. Biyyi keenya iyyuu nuun toluu halagaan nuu tolaare inni biyya keenya keessaa taa'ee nu ergu iyyuu nuuf hin tolle jechuudha. Innaa mucayyoo sana akkasitti as deebisanii mucayyoon immoo dhibee dugdaa qabdi inni dhibamti. Haarii kanarra baay'ee dhibamtee jirti jechuudha. Hamma dhibamaa jirti. Dhibee guddaa keessa jirti. Marfee nageessanii farmaasii nageessanii kiniinii dhiiga fichaa nama rammaranii dheerina dhiigaa ishii ilaalanii bichaa intinish holqa'ee fi gadi bu'ee salaalanii kiniinii bichaa naa kennanii kiniiniin illee homaa naan goone baay'ee na dhukkubaa jira. Baay'ee dadhabaa jira. Kadhata keessatti illee na yaadadhu jettee ani immoo sinillee na gargaaraa mucaa kana akkanaaf kadhattanii akkana gargaartanii kadhata kan waaqayyooti. Kadhanni kan waaqayyooti waan ta'eef wanta nama dadhabsiisu wanta dhumu tokko miti jechuudha. Qarshii miti jechuudha. Kanaaf bittaa sinin gaafatu afaan keessanii yeroo kadhattan mucaa kana akka keessanaaf yaadattaniin sin kadhadhaa. Bakka deemtee hamma mucaan kuni fooqirraallee of darbadhu na godhaa jetti dhugaa dubbachuu fi yeroo deemtu bakka argetti kufaa jira jetti bakka gaggabdee bakka argitetti kufaa jirti jechuudha. Yeroon itti hasaabee ilaalu kiloorsii dhugi na godha jetti dhugaa waaqa isa na laalchisa jetti. Ani baay'een sodaadhe waaqa isa dhaga'ee jennaan baay'een rifadde mucaadhaayi. Anillee akkamitti akkas jetta jedheen eenyu jedhee maaliif nama daa'ima qabu nama bultii qabu nama of jijjiireen gala jedhee biyyaa ba'edha jechuudha. Nama akkasiin turre dhugaa dubbachuu fi nama gorsitu wayiitti turte mucaan suni jechuudha. Garuu seexanni immoo har'a waan ishii waan hin taanetti ishii oofaa jira jechuudha dhugaa dubbachuu fi haarii jaraatiin sababa jaraatiin waan hin taane keessa galuudhaaf eenyu jechaa jirti jechuudha. Kanaaf hadaraa keessanii mucaa kana akkanaaf kadhattanii hundi keessaniyyuu hadaraa waaqayyoo sin kadhadha dhugaa. Hadaraa rabbiinaaf kadhadhaa fi kadhata keessan keessatti namni kamiyyuu amantaan kamiyyuu maan ta'in hadaraa keessan naaf kadhadhaa fi sinin jedha. Baay'uma tokko bakka na gaddisiise naan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Irra caala isheen hin gaggabdee bakkuma argiteetti kufaa jirti dadhabdee jechuudha. Isaaniyyuu immoo hojii hojjechaa jirti. Hojiillee hojjechaa jirti. Akkasuma amalli jaartillee akkasuma hamma ammaattillee bakka hundi isaaniiyyuu dhufanii natti gamu yoo ishiin mufattee yoo ishiin eenyu jettee yoon sagalee gadi qabadhe maatii xixxim jettana jalaa yoon dubbadde maanatti jitaa jetti bakka ammoo waanan godhu dhabee fala dhabee waanan godhuyyuu wallaale jechaa jirti dhugaa waaqa dadhabee jetti dadhabbii isa suutaa miti dhugaa waaqa sagaleen ishiin yeroon dura wajjinaa sa'uu fi sagalee ishii yeroon dhaga'uu jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko hin mul'ata jechuudha akka ishiin dadhabdee jirtu jechuudha sirritti sagaleen ishii jijjiirramee jira. Waaqayyoo inni gaafa jalqabaa manaa nu baasee mucaa kana hammas nagaa ishiidhaa buusee gara maatii ishii gara dhala ishii gara abbaa manaa ishii fi gara daa'ima ishiitti nagaan ishii haa galchu yookaan immoo furmaanni jiraate furmaanni ishiidhaaf ta'u jiraate waaqayyoo holirraa furmaata ishiidhaaf laatee haala ishii haa mijeessuu fi kanaaf akkasin naa kadhattaniin sin dhiphisuu dhufe dhugaa dubbachuudhaa fi adaraa keessan keessattuu ijoolleen golarmaa jirtan beektu waan ta'eef rakkoo akkanaa hundi keessaniyyuu beektu jedheen yaada. Namni hin beekne hin jiru. Namni bu'aa bayii baay'ee keessa darbee sadarkaa kana har'a sadarkaa amma keessa jiru kana keessa kan hin jirre jira jedhee hin yaadu jechuudha. Hundi keenya bu'aa bayii baay'ee dabarsine gola hormaa keessatti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan kadhata keessan keessatti obboleettii kana naaf kadhadhaa. Waaqayyo si haa fayyisu jedhaanii waaqayyo haala si haa mijeessu jedhaanii isa sammuu ishii dogoggorsiisuuf yaadee jiru kana maqaa Yesuus Kiristoos inni illee irraa haa ifatamu siniin jedha. Nama akkasiitti yaadu miti turte jechuudha garuu seexanuma malee namni yeroo dadhabetti wanta akkasii ofirratti yaaduun furmaata miti beektu dhugaa dubbachuu fi kun fuula waaqayyoo duratti fudhatama hin qabu waan akkasii yaaduun hobsuudha malee hobsa nama barbaachisa jechuudha waan hundumaa irrattu
waaqayyo hobsa ishiidhaafaa kennu hayyaana isaa ishiidhaafaa baay'isu. Nagaan illee gara biyya ishiitti haa galchu maatii ishiitti daa'ima ishiitti isiniin jedha isinillee naaf kadhadhaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa isin galateeffadha kadhata keessan immoo sinirraan eega waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa waan yeroo kana naaf kennitaniif guddaa isin galateeffadha isiniin jedha maatii ko.